Itoophiyaa irraa immoo pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Haji Ibrahim Tufaa hoogganaa olaanaan Iraan ajjeefamuu balaaleffataniiru. Sheek Haji Ibrahim Tufaa imbaasii Iraan Finfinnee jiru daawwatanii jiru jedhame. Gama biraatiin waraanni amma Iraan irratti baname kun yeroo dheeraadhaaf turraan immoo Ameerikaaf Israa'el kufaatii cimaaf akka saaxilaman himame. Haaluma kanaan guyyaa jaha dura kan eegale waraanni Iraan irratti baname ammaasitti fufeera. Iraan gama isiitiin biyyoota baha jiddu galeessaa garagaraatti haleellaa yoo itti fuftu Ameerikaa fi Israa'el gama isaaniitiin Teheraan haleeluu itti fufaniiru. Waraana kanaan lubbuun lammiilee nagaa kumootaan lakkaa'aman ajjeefamuu irratti argamu. Keessumaa mana barnootaa dabalatee Israa'el duguggaa sanyii Gaazaatti raawwatte ammaas Teheraan irratti raawwachaa jirti jedhame. Wayita waraanni baha jiddu galeessaa hammaachaa jirutti Itoophiyaa irraa immoo pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Haji Ibrahim Tufaa hoogganaa olaanaan Iraan ajjeefamuu balaaleffataniiru. Sheek Haji Ibrahim Tufaa imbaasii Iraan Finfinnee jiru daawwatanii jiru jedhame. Gama biraatiin waraanni amma Iraan irratti baname kun yeroo dheeraadhaaf turraan immoo Ameerikaaf Israa'el kufaatii cimaaf akka saaxilaman himame. Haaluma kanaan guyyaa jaha dura kan eegale waraanni Iraan irratti baname ammaasitti fufeera. Iraan gama isiitiin biyyoota baha jiddu galeessaa garagaraatti haleellaa yoo itti fuftu Ameerikaa fi Israa'el gama isaaniitiin Teheraan haleeluu itti fufaniiru. Waraana kanaan lubbuun lammiilee nagaa kumootaan lakkaa'aman ajjeefamuu irratti argamu. Keessumaa mana barnootaa dabalatee Israa'el duguggaa sanyii Gaazaatti raawwatte ammaas Teheraan irratti raawwachaa jirti jedhame. Wayita waraanni baha jiddu galeessaa hammaachaa jirutti Itoophiyaa irraa immoo pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Haji Ibrahim Tufaa hoogganaa olaanaan Iraan ajjeefamuu balaaleffataniiru. Sheek Haji Ibrahim Tufaa imbaasii Iraan Finfinnee jiru daawwatanii jiru jedhame. Gama biraatiin waraanni amma Iraan irratti baname kun yeroo dheeraadhaaf turraan immoo Ameerikaaf Israa'el kufaatii cimaaf akka saaxilaman himame. Haaluma kanaan guyyaa jaha dura kan eegale waraanni Iraan irratti baname ammaasitti fufeera. Iraan gama isiitiin biyyoota baha jiddu galeessaa garagaraatti haleellaa yoo itti fuftu Ameerikaa fi Israa'el gama isaaniitiin Teheraan haleeluu itti fufaniiru. Waraana kanaan lubbuun lammiilee nagaa kumootaan lakkaa'aman ajjeefamuu irratti argamu. Keessumaa mana barnootaa dabalatee Israa'el duguggaa sanyii Gaazaatti raawwatte ammaas Teheraan irratti raawwachaa jirti jedhame. Wayita waraanni baha jiddu galeessaa hammaachaa jirutti